Baankiin Gadaa ayyaana Faasikaa bara 2016 soyeffachuudhaan namoota harka qalleeyyiif deeggarsa taasisee jira. Udii Musaa Belnasaa qaba. Baankiin Gadaa ayyaana Faasikaa sababeeffachuun lammiiwwaniif deeggarsa taasisee jira. Baankiin Gadaa baankii dhaloota haaraa ta'uu isaatti wajjin yeroo ayyaanaatis taanaan wayita kamiyyuu aantummaadhaan baankii hawaasa isaatiif tajaajila kennu ta'uu isaa Daayiriktarri olaanaan tajaajila maammiloota baankichaa obbo Isheetuu Dheereessaa ibsaniiti jiru. Baankiin Gadaa akkuma biyyaatti dameesaa 80 ol kutaalee biyya keenya adda addaa keessatti banuudhaan teknoolojii modern haaraa ta'een fayyadamee tajaajila si'ataa fi gahaa kennaa kan jiru yoo ta'u akkuma sirna Gadaa beektan duudhaa sirna Gadaa keessaa uummata bukkee dhaabbachuu abbootii deeggaruu dargaggoota bukkee dhaabbatanii deeggaranii guddisanii siniif jirra jechuun duudhaa keenya keessa duudhaa sirna Gadaa keessa waan jiruuf isa kana baankiin Gadaas achi fudhatee yeroo ammaa kana haala kanaan uummata isaa bukkee dhaabbatee yeroo adda addaa deeggarsa adda addaa gochaa kan ture yoo ta'u yeroo har'aa kanas haaluma kanaan ayyaana kanaaf sin barbaachisaa jedhee waan na yaadeef yeroon hojiitti eegale yeroo gabaabaa waggaa tokkoof ji'a afur haa ta'u malee uummata isaa bukkee dhaabbachuun gammachuu guddaa waan itti dhaga'amuuf yeroo har'aa kana waan ayyaana kanaaf sin barbaachisu qabannee dhufne ayyaanni kun ayyaana gaarii sin haa ta'u baankiin Gadaa yeroo hundaa sinfaana jira jechuun barbaada guddaa galatooma. Baankiin Gadaadhaa baankii uummata keessaa bee tajaajiluu aadeeffate ta'uu isaatis ammoo Daayiriktarri Piroomooshinii fi hariiroo hawaasaa baankichaa obbo Faxxanaa Alamuudhaatis dabalataan ibsaniiti jiru. Namni ayyaanni yeroo dhufee maal akka yaadanne ni beekama. Ayyaanni yeroo dhufu namni lukkuu yookiin immoo ammuma qabuun waa manatti hin barbaada. Keessumaa namni oliin bu'aa gadi bu'aa yennaa qal'atu sana maatiin hin ilaala ijoolleen isaanii hin ilaalu jechuudha. Ijoolleen isaanii yeroo ilaalan sana keessatti at least maatii kana duukaa bu'uu qabna jechuudhaan maatii 60maaf akkuma isin ilaaltan lukkuun hin jira, buuphaan hin jira, akkasumas shunkurtiin hin jira, zayitiin illee hin jira jechuudha. Maatii tokko tokkodhaaf maatii 60 kan hundumaa kan ga'uudha jechuudha. Hojii gaggeessituun dhaabbata gargaarsa Meerii Joo Itoophiyaa Siistar Zabidaar Zawudeedhaa gameessiitiin deeggarsi jiddugala isaanitti argamuun baankiin Gadaadhaa taasise kun gargaarsa murteessaa ta'uu isaa ibsiteeti jirti. ይሄንን ስጋ በስንት ቀን ዶሮ ቤት ገባ በስንት አመት ቤት ዶሮ ገባ namoota kanneen keessaa warreen foon waggaa meeqaan booda mana isaanii seeni warreen ittoon lukkuu waggaa hedduu booda mana isaanii seeni warreen waggaa dheeraa foon manatti hin argatintu jira maanguddootaa fi daa'imman kanneen keessaa warreen umuriin dadhabanii fi dhukkubsatanii siree gubbaa irratti hafantu jira akkasumas warra har'a ciisarraa ka'anii dhufanii fi warreen bakkuma isaan sireerra ciisaa jiranitti abbootii qabeenyaa waliin ta'uun geessineefiitu jira isaan kanaaf ammoo kun kennaa kamiyyuu caala kennaa guddaadha hundumaa ol garuu daa'imman maatii hin qabne kanneen daandii irra jiraatan ayyaanni yeroo dhufu gammachuu hin qaban sababni isaatis ayyaanota jiran hunda mana duwwaatti simatanii kabaju mana namootaa irra deemuun dabarsuuf yaalu waan ta'eefidha har'a baankiin Gadaa ayyaana isin wajjinan dabarsa jechuun dhufuu isaatiif galateeffachuun barbaada waaqni isaaniif haa ta'uun jedha galatooma. Lammiiwwan gargaarsa kana argatanis ammoo gargaarsa isaanii taasifametti gammadoo ta'uu isaanii dubbataniiti jiru. Indaanqoo argadhe, buuphaa argadhe, zayitii argadhe, shonkortii argadhe. Ijoollee koo hamaan isin hin tuqiin akka isin bareechitanitti rabbi guddichi kun bareeda isin haa kennu. Bareeda isin haa kennu. Bareeda fayyaa jireenya fayyaa isin haa kennu. Amma waan jara naa kenne kana isaan yaa kennu isaan akkaataa Itoophiyaa bamollaa isaan haa eegu kufuun isaan hin lahin bootaa deemanitti inqifaanni isaan hin lahin gooftaana miqaalli isaan yaa kennu. Baankiin Gadaa baankii dhaloota haaraa hawaasa keessaa bee tumsuu amaleeffates ja'ameeti jira.